gadi baatee sabatti ibsitee sabni sun si filachuu fi yookiin nama wal filuu seera tokko jijjiiruu seera tokko tumuu akkuma sirna gadaattuu taanaan jechuudha. Egaa sun otoo daangaan ittiin godhamin otoo namni sirra daaddisee kanan dubbattu kanan yaaddu kanan hojjettu otoo siin hin jedhin mirga sana qabaachuu jechuudha. Egaa walumaa galatti garba ta'uu yookiin immoo hidhamuun hafee jechuudha. Egaa sana ofirraa baasnaan sabni tokko bilisa jechuudha. Kanaaf bilisummaan gabaabaatti akkanatti ibsama. Ayyee egaa bilisummaan aga kana waan bal'aa uummata bilisa ta'e ofiin socho'uu danda'u uumuu erga ta'eeti. Sabni akka keenyaa Oromoon bilisummaan dhabeeraa jedheetu yeroo inni qabsoo geggeessu yookiin dubbatu iyyuu dhaga'ama. Bilisummaa kan argachuu fi tooftaa yookaan adeemsi murni tokko sabni tokko ittiin deemuu qabu maal ta'aare? Akkuma tu beektu ilmoon namaa walitti dhufee gurmuudhaan hojjechuun kan barbaachisu waliin meeshaa saameesuu qamadiisa wajjin haamu wajjin loluu daandii wajjin ijaaruu walii tumsee mana barumsaa daa'ima ofiitii haa tolfatu sabni tokko walitti gurmaa'ee waan barbaadu waan isaaf tolu sana hojjechuu danda'uutu irra jiraata jechaadha. Gaafa sana gochuuf bilisummaan hin jiru ta'e waan daangaa ittuumu sana waan isa hacuucu sana waan isa dhoobu sana ofirraa kaasuu danda'uutu irra jiraachaa. Ofirraa kaasuudhaaf immoo walii tumsuu qabaachaadha. Walii tumsuuf immoo yaaduma bilisummaa sana iyyuu hubachuutu irra jira. Bilisummaan naa jennugaa waloo jechuudha. Afaan Faranjiitiin collective jedhama. Waloodhaan daboodhaan wal ta'anii naannoodhaan gandaan amanteen qabeenyaaf yookiin saalaadhaan adda adda bahuudhaan babbaqachuu otoo hin ta'in yookiin walitti naafuudhaan yookiin bu'aa tokkitti nama tokkoof ta'a yookiin murna tokkoof ta'a kan jedhu sana dhiisanii waloodhaan loluu waloon hojjechuu waloodhaan waliin ta'anii mari'atanii yoo du'anis wajjin du'u yoo lolanis wajjin loluu walii tumsuu jechuudha. Kanaaf sabni tokko gaa hacuuccaa kana jalaa bahee waan barbaade waan sammuu isaa keessa jiru yaada isaa ibsachuuf yaaduuf qorachuuf amanuu dhiisuuf humna sana horachuuf walii tumsuutu irra jira jechaadha. Walii tumsuuf immoo gaa yaada sana hubachuutu irra jiraata. Hubachuuf immoo seenaa qorachuutu irra jira. Seenaan inni jedhu maalinni isa Minilik harma muree yookiin luka muree jechuu qofa otoo hin ta'in har'a seenaan keessa jirru maal keessa jirra har'a. Lixa Oromiyaatti maaltu ta'aa jira. Horrootti maaltu ta'aa jira. Naannoo adda addaatti namni keenya akkamitti qalamaa jira. Durbaa dhiiraan maatiin manni gubatee qe'een badee loonsaa dhiiseenna biyyi badu kun seenaa. Seenaa kana waloon hubachuudhaan walii tumsuu jechuudha. Egaa walii tumsuu dadhabuun akkuma tuu beektu rakkoon inni nurraan gahe gabrummaan inni nurraan gahe kufaatiin amma jala jirru kun walii tumsuu dadhabuudha. Gaafa calanqootti ilmoon Oromoo sabni Oromoo akkoon keenya haadholiin obbolaan keenya harmi irraa ciramu abbootiin keenya harki irraa ciramu sabni inni kaan hin tumsineef. Namni inni kaan hin dhageenye iyyuu machi hin dhageenye tuulamni hin dhageenye. Gaafa tuulama irratti balbalatti cufanii loo wajjiniin nama warri Minilik guban inni kaan hin birmanneef inni Jimma jiru. Gaafa sabni Oromoo inni gara naannoo Jimmaa jiru akka horiitti fuudhamee gabaa Shaambuu fi Gindabaratitti gabaa bahee akka loonitti gurguramu inni kaan maaliif kun ta'e jedhee hin tumsineef. Kanaaf yeroo baay'ee gurguramuun sabni keenya gurguramee karaa kunoo amma South Africa jedhamu kanaan bahee biyya Awurooppaatti akka loonitti gurguramaa ture. Amma garboonni New York jiran namootiin Oromoo garba ta'ee biyyaa bahee Brazil, Colombia, Mexico kana keessatti bittimee sabni gurraachi anaaf si fakkaatu lammiiwwan keenya gurgurame walii tumsuu dadhabuudhaan jechaadha. Har'a walii tumsuu dadhabuudhaanis immoo laafne bakkee bu'aanii Amaaraa Abiy Ahmed jedhamu kuni kan haati Gondaree taate abbaan Eertiraa ta'e kun Oromoo irratti akkanatti innaa roorrisu innaa qalchisiisu innaa ilmaan Amaaraa guddin irraa yookiin bakkee adda addaati Oromoo buqqistu
karrayyuutti abbaa gadaa hunda dhuftee qaltu lafa fudhattu daa'ima gubdu mana gubdu walii tumsuu dadhabuun akkuma bara harma muraa fi harka muraa sanatti wanni jedhaa jechaadha. Gartokkee warra bitamu. Amma fakkeenyaaf idduma biyyi faa aangootti dhufanii waggaa arfan kana keessa jaarmaa gurguddaa dhaabaniiru. Jaarmaa basaastuu tokko psychological welfare kan operation kan jedhan kan bridge mediaadhaan wanni shaneedha maaloodha nama jeefti jedhanii soba oomishanii guyyaa guyyaadhaan amaaraan amma namootiin akka Siyyum Tashoomee namootiin akka Gammadaa Olaanaa jedhaman gara Suutu Faafaa taraaraa fi taraaraa neetworkii fi wiirtuun intercept jedhanii achi jalatti of ijaaranii qabsaa'ota keenya maqaa balleessan dargaggoo Oromoo maqaa balleessan shaneedha nama jeefti jedhanii isa ofii ajjeesan sana ofii isaaniitiin wiigii keewwatanii waboo fakkaatanii nama saaman sana karaa kanayyuu propaganda psychological operation jedhanii biyyattiin joonjessu jechaadha. Sana hubachuu danda'uun nama jedha. Namarra jira. Kan biraa manuma ortodoksii kanaatiin amma Mahabara Quddusaan kan jedhamuun nama gara 40 mana amanteewwan hundumaa keessatti bakkee ortodoksiin jiru keessatti daa'ima durbaaf dhiira ijaaranii qeesii hunda ijaaranii isaanis nama Oromoo basaasaa jiru jechaadha. Isaantuyyuu oduu kanas dabarsaa isaantuyyuu sochii waboo kanallee waan dhagahan dafanii dabarsanii ajjechaan akka irratti raawwatu godhu jechaadha. Kana gaa namoota akka Haayiluu Dalasaa fa'aa Orgeessaa Daammanaa fa'aa Baay'isaa Maaloo kan jedhan kun kana hojjetu baruutu irra jira namni keenya diinota kana baruutu irra jira. Kanaaf seenaa baruu ennaa jennu seenaa keenya iyyuu sarra keessa jiru isa kaleessa keessa turree fi kana hubachuudhaan boru garamitti deemuu qabna kan jedhu hubachuun dirqama keenya ta'a jechaadha. Akka saba Oromootti akka saba biyya qabuutti akka saba aadaa fi afaan qabuutti akka biyya lalisaa irratti hojjettee laggootii kan qabu cufatee jallisii hojjetee beela amma keessa jiru bahuu danda'u kana kan danda'u yoo akkanatti waliin dhaabbate wanti xiqqaa kana dhiisee of dammaqsee jechuudha. Gaa dammaquu jechuun immoo akkuma tu beektu namni tokko dammaqe kan jedhan ennaa hirribaa ka'eedha. Hirribaa rafuu yookiin du'uu fi hirribni tokko wal qixxeera. Dammaquun garuu yaaduu miti. Namni tokko dammaqee wareeree taa'uu danda'a. Garuu namni dammaqe tokko yaaduu danda'utu irra jira. Yaaduuf immoo seenaa qorachuu, mari'achuu, jiruu waloo hunda keenyaaf bu'aa akka qabu hubachuu wal hubachiisuu malee namni tokko bu'aa ofiitiin diina jala galee ennaa hundumaa zamana Hayilasillaasee jaagamaa keelloo fa'ii zamana Minilik Goobana Daachee fa'ii zamana kuno Amaarri immoo zamana Tigree immoo Oopidiyoo kan jedhamtu kan abbaan haatiin beekamne kanatuyyuu diina jala galee Oromoo kana balleessaa ture. Har'a immoo isaanumti qaxxaamuraan aangotti dhufanii akkuma argitu isaanumtumoo basaastuu Amaaraa kanaa fi Amaara wajjin walitti ejjetanii Oromoo lafarraa balleessaa lafasaa buqqisaa jiru jechuudha. Kanaaf sabni keenya waliin dhaabbachuun dirqama keessaayyuu Muhammad Naaloon lakkanatti boba'aa jiru. Ennaa murni Amaaraa aangoorra jirtu kun reeqqiftee kufuudhaaf tattaafat wanni jettu bool'arra geesse kana walii tumsuun filannoo waan hin qabneedha. Tarkaanfii filannoo hin qabneedha. Ayyee egaa namoonni tokko sababa murnuma bulchiinsaa keessaa aangoon siyaasaa murna muraasa harka jirtuuf akkasumas dinagdeenis immoo qaama biroo harka jiruuf kanuma lamaan ilaalanii Oromoon akka bilisoometti kan dubbatantu jira. Warreen kaan immoo rakkoon Oromoo rakkoo wantoota walqixxummaadhaan qooddachuuti malee rakkoo biroo hin qabu waan jedhanillee yeroo kaasan ni dhaga'amu. Dhuguma rakkoon Oromoo murni tokko aangoo siyaasaa qabatee kaan immoo dinagdee ofirraa qabatee kutaadhaan waan garaagaraatiin dinagdee qooddachuu dadhabuutu rakkoodha moo rakkoo ijoon Oromoo maali kan itti jiramuuf kan qabsaa'amaa jiruuf rakkoo sabni akka walootti keessa jiru? Rakkoon Oromoonni jala jiru akkuma waloottuu akka sabaattuu akkuma jedhe mirguma silaa gattaa'ee waan yaadu sanallee dubbachuu danda'u dhabuusaati.
humnuma sana humna ittiin of ijaaree biiroo banee silaa'uusa dimokiraasii jedhan kana keessatti qooda fudhatee filannoo irratti dhiyaachuu danda'uu sana dhabuusaati. Akkuma beektu warri Eertiraadhaa galan baay'een isaanii manadhaa jiru. Inni kaan immoo harka kennatee mootummaa Amaaraa kana jalatti ministeera fa'aa ta'eera. Warrumti ani beeku. So akkuma argitu gaa zaman Hayilsillaasees yoo ilaalte seenaan kan nutti himu warri an Oromoodha jedhu kan akka Maamoo Mazammir fa'aa yookiin Taaddasaa Birruu fa'aa hin fannifaman. Markaatoo keessatti Finfinnee keessatti fannifame. Dubbachuu isaatiin jechuudha. Afaan Oromoo dubbachuu isaatiin fannifame. Har'a immoo yoo argitu isum sana jira jechaadha. Ennaa Hayilsillaasees sanumaa, ennaa Minilikis sanumaa, ennaa mootummaa maalishiin kan Tigreen immoo biyya bulchitu sana jalattis oli gaddeemanii amma fakkeenyaaf eebbisaa addunyaa qawwee qabatee illollee Finfinnee keessa nagaan nama jiraatu dhaqanii gadi baasanii ajjeesan. Maal godhe mucaan kuni seenaa hime. Sirbaan seenaa dabarsaa ture akkuma Hacaaluu jechuudha. Amma kun ogaa mootummaa Abiyyi faa jalatti Abiyyi mataansaa waamee Hacaaluu fuudhanii wanni bakkee Ilillii jedhamu sanatti ajjeesanii reenfasaa makiinaa keessa kaa'anii dirreetti gadi baasanii gatan. Maal argita kuni Oromoon waan qabeenya qooddachuu irratti wal lolaa hin jiru. Qabeenya qooddachuu irratti wal lolaa hin jiru. Rakkoon inni jiru maal akka nama tokkootti warra aangoo qaban jala galuutu jira. Bu'aa mataa ofiitiif. Sun mindaa argachuudhaaf ijoollee ofii Ameerikaa fi Awurooppaatti erganii barsiisuudhaaf makiinaa bareedaa oofuudhaaf kan ammoo kaabinootatu argitu beektu kana irraa arguu dandeessa. Basaastonni jiruu jiraatan eengadduma warri galan baqataniituma wayyaanee jala baqatanii oppidiyoo warri turan har'a galanii maal uummata gochaa jiru. Lafa dhalatanitti nama qalaa jiru kan akka Iluufaa kan akka Abbabaa Garasuufaa. Lafa dhalatan sammuu saba keessaa ba'an sana ajjeesaa jiru. Wanti qooddachuu fi qooddachuu dhabuu jedhu hin jiru. Amaara wajjiniin qooddachuu diddan kan jedhusi Amaarri gutin dhuftee gaafa saliixii qotachuudha jettu ofii ishiitii Oromoo wanni eenyu Kindeefaa maaloon kun ijaaramanii dhufanii tiraaktarii fidanii saba keenya lafarraa buqqisanii lafa qotatu. Qotachuudhumaaf iyyuu nama ajjeesuun irra hin turre. Hin qooddannu hin jenne sabni sun. Garuma seeraatiin dhufanii sabuma sana wajjiniin otoo hojjetaniiyyuu maali adii kunoo hindiiyyuu biyya alaatii fidanii qochisiisan turre lixa Oromiyaa kana guutuusa. Paakistaanii fa'aa miti kan lafa hamma British biyya Ingilizii ga'u fudhatee kan qotachaa ture. Kanaafuu kun Alaamuddin fa'aa miti babbaqaa fa'aa buna akkuma jirutti biyya tokko kan ga'u fudhatee kan hojjechaa ture. Walumaa galatti simintoos ilaalii nama Naajeeriyaati. Kan qotatu namni santuuqni kun wanni kan oomishachaa jiru kan gurgurachaa jiru meettaa roobii keessatti mogoritti jechuu kooti. Maal jechuu kooti Oromoon lakkii qabeenya koo hin qooddadhu jedhee diinaanuu lolle maa dhuftanis hin jenne nama sin ajjeefne Amaaraanis maas jiraattu jedhee ajjeesee hin beeku. Otoo sana ta'e otoo warri amma aangootti baate toon jiraatiin dura maa sana gochuu dide Oromoon. Lafti kan waaqaati jedha Oromoon. Kan waaqaati jedha kara deemaadhaan nan kenna isaanuun jedhu Amaartuun jetti bar Oromoon uummata gaariidha oo bishaan gaafatte aannan sii kennaa jette. Kanaafuu inni atamma jette kun qooddachuu dideetuyyuu Oromoon wallaaleetuyyuu namaa wal lolan jedhan kijiba. Amaarri albaaqeyyiidha. Murni amma aangoorra jiru kun kan inni ergachaa jiru diqaalota isaatii fi saba Oromoo hin taane afaan Oromoo dubbatu. Egaa cubbuutti amma anillee dura maneen beeku amanuu jalqabeera. Cubbuun naanneeyuma nama ga'a. Warri TPLF warri Tigraay har'a dhumataa jiran wanni Amaara aangoorra jiru reebamaa Aawurooppilaadhaan xiyyaaraan tumamaa kan jiran cubbuu isaan ofii isaaniitti hojjetan irraa kan dhufe. Otoo Oromoon jiru, otoo Aba'oon jiru, otoo Oromoon of bakkee of bu'ee nan dubbadha, ofiifan dubbadha, ofeen ijaara. Paarlamaa keessatti qoodan fudhadha jedhee bo'aa jiru namooti Oromoo keessatti dhalatan garuu Oromoo hin taane sabummaadhaan Oromoo hin taane kan akka Abiyyi fa'aa fiddee Oromootti hin tumaa turte waggaa 27. Har'a naanna'ee cubbuun sun diqaalota sana qaxaranii Oromoo ajjeesisaa bahuun dhiigni Oromoo sun iyyeetu isaanumti garagalanii isaan ajjeesaa jiru. Kanaaf
naanna'ee ammas taanaan Oromoon seenaa mataa isaatii rakkoo keessa darbee. Kun immoo Oromoo qofa miti bar. British yoo ilaaltu warri Ingi jedhamtu kun lafa ofii Awurooppaa waldaa Awurooppaa keessaa baatee qe'ee ofiitti to'achuudhaa deebitee. Hin baate waldi maabara sana keessaa hin baate. Trump namichi jedhamu pirezidantiin Ameerikaa iyyuu lakki Ameerikaa jabeessinaa hingaa ofitti deebina jedheetu bilisummaa Ameerikaati jedheetu nama san kaan ofirraa ari'uudhaaf tattaafachaa jira. Maal siin jechuu kooti kan bu'aa argachaa turan addunyaarra bal'atanii addunyaarraa bu'aa argachaa warri turan har'a ofitti deebi'anii biyya koo naa wayyaa biyya koon gabbisaa namni alaanatti hin dhufini jechaa jiru. Tigreenis akkasuma jechaa jirti. Seenaa fi dinagdee mataa ofii sana gabbifachuudhaaf sabni hundumtuun akka biyya qabu sanatti ofitti deebi'ee biyya ofiitiif lolachaa akka jiru kun haaluma Ameerikaa fi haala Ingiliziin illee Awurooppaa keessaa baatee qobaatti deebitee achirraa arguu dandeenya jechaadha. Kanaaf otumayyuu goone akka sabaatti otoo goone lafa qabnaa, aadaa qabnaa, afaan qabnaa, lafti nuti qabnu bal'aa. Humni namaa Oromoon qabu xiqqaa miti kun hunduu otoo walii tumsee wajjiniin oomishee biyya alaatti qabeenya isaa kana gurguratee makiinaa bitachuu danda'a. Warshaa simintoo, warshaa kophee, warshaa uffataa dhaabbachuu danda'a. Nama barate hin qaba. Kanaafuu bahuun of bilisoomsuun caffee ofii uummatee ofii isaatii of bulchuun akka sirna gadaa duriitti of bulchuun innumtootoo dhufee rakkoo hin qabu. Wal faana'u saba kanaaf gaariidha. Bara ilmoon namaa baay'atee akka goondaa addunyaan kun amma bitila 10 gaheera. Biliyeenisa jedhan sana gaheera addunyaan. Kanaaf Chaayinaan bitilli tokko Chaayinaa keessaa baatee Afrikaa keessa qubachaa jirti waggaa waggaadhaan. Kanaaf addunyaa kanatti ilmoon namaa wal horeennaa lafti dhiphachaa jirutti nuti lafa keenya sana waliin irra hojjechuudhaaf hin bilisoomna jechuunis farra miti otuma ta'eeyyuu farrummaa hin qabu. Mee gara haasaa Jaalmarroon dheengadda taasisanitti isin deebisa. Dubbii dheengadda arraata biyyoolessa Oromiyaa irratti taasisaniin maqaa karaa nagaa jedhuun wal qabatee murni bilisiginnaa ABO'tti karaa seera qabeessaa akkan ittiin dhiyaanneef numaayyuu waraana bilisummaa Oromoo diiguu bifa barbaadeen akka itti dhiyaate haala kan akka hojjete kaasan. Waan kanaan wal qabsiisnee murni bilisiginnaa ammaas ta'ee abboonni isaa waan Oromoo kana karaa seeraatti dhiyaatanii furmaatatti gochuu maa baqatu keessaa'u erga addi bilisummaa Oromoo hundaa'es impaaretiin maaliif adda bilisummaa Oromoo kallattii kaayyoof akeeka isaatiin ta'anii furachuurra moggeessuu xiyyeeffate. Isa kana mee akkuma yaadaatti gaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf ifa yoo ta'e jedhee. Maaliif Oromoo sodaatu kan jedhu atuun beektaa sabichi guddaadha. Of bulchuu danda'a. Wanti inni hanqina qabu hin jiru. Humni alaa dhufee irratti dagaage kun xiqqaadha, bicuudha. Amma ammaatti kan inni joonjessee uummata kana ofumaa wal lolchiisee kan biraa dhiisibee goobana daachii faallee kan Minilik jala galan gostis Tuulamaa ofuma isaatii wal loleetu. Malee Minilik Oromoo caalee beekumsaan yookiin immoo loltuu baay'ee qabaatee miti. Tuulamuma kanatu wal lole. Oborrii fi galaanii fi maaloon ennaa wal lolan Tuulamni kanaan aaree dhaqee Minilik jalatti galee jechaadha. Dhugaadha. Minilik immoo warra Poorchugaal jedhamtu kanatu qawwee kennee fi egaa maqaa amanteetiin Poorchugaalii wajjin wal baranii sana booda loon Oromoo kana hannaan qabeenya Oromoo kana hatee ilmoo Oromoo kana immoo cilaatti dibanii yoo diimattellee cilaatti si dibanii karaa Baardaar kana Gindabaratitti fidanii Gindabaratirraan Baardaar geessanii lafa Dabir jedhamutti tursiisanii achiin bishaan diimaadhaan ceesisanii gurgurachaa turan. Kan biraa wanti inni warri aangoorra jirtu bicuun kun Oromoo sodaattuu fi inni Itoophiyaa jedhan sun bullukkoo
tukaanii fi tafkii ati jala raftee sana qabattee halkan keessa lootee sitti dhuftu. Otoo Itoophiyaa waan jedhan nurraa citee wanti isaan ittiin gara qe'ee keenya